Asoosama gabaabaa. Ani jireenya kiyya keessatti akkaan tahe mee na dhageeffadhaa. Ani dhalattuu magaalaa Jijjigaati. Maatii hiyyeessa irraa hin dhaladhe. Maatiin kiyya biyya adda addaa irraa walitti dhufanii hojii barbaada Jijjiga keessatti wal fuudhanii gaahila horatan. Achi booda turtii muraasa booda ana argatan. Ifiifuu rakkoo cimtuu keessa osoo jiranii an dhaladhee fi na guddisan. Maatiin kiyya jireenyi isaanii itti hammaatee ana guddisuun itti jabaattee firraa akka tahan dhabanii warruma magaalaa sanii bira akkaan dalagadhu na kaayan. Anis umriin tiyya waggaa 8 qofa. Waggaa 8 kanatti mana namaa na kaayanii achumaa dalagachuu eegale. Haadhaa abbaan kiyya ifiifuu rakkatanii waan jiraniif na barsiisuu hin danda'an. Akkana godhan dhabanii firraa micaan teenyatun jireenya rakkoo keenya kana keessa nu wajji hin miidhamin ja'anii mana namaa na kaayanii dalagadhu ja'anii na biraa deeman. Anis akkaan ta'u hin qabu dalagachuu seene. Maatii kanaaf niin ergama. Maatii kana gargaaraa wajjin ture. Meeshaa dhiquu fi dalagaa mana keessaa takka takka dalagaa fi wajjin ture. Achi booda warri mana bira jiru kun mana barumsaa dura taa'ee barattoota iraftii gizee bahan jallaattii fi shumburaa akkaan gurguru na godhan. Anis gurguruu eegale. Sa'aa iraftii hunda sa'aa ijoolleen gala deemtu achi taa'een jallaattii fi shumburaa gurguruu eegale. Osumaan akkanatti hojjedhu waggaa tokko gahe. Ammas hojii ittumaan fufe. Waggaa 2 gahe osumaan hojjedhu. Dilaan achi hojjedhu kana hunda lubbuun tiyya barachuu na feeti. Maatiin kiyya na barsiisuu waan hin dandeenyeef mana namaa na kaaya. Anis akkaan godhu waan hin qabneef obseetumaan dalagachaa jira. Waan ijoolleen barattootaa ana bira fuula kiyya dura deemaa oolaniif anis qalbiin na cabxee way silaa numaan baradha maatiin kiyya danda'e jedheen qalbiin na cabxe. Garuu maatiin kiyya na barsiisuu hin danda'an malee anis silaa numaan baradha jedheen qalbii too na cabxe tana if jajjabeessee
dalagachaa oola. Maatiin kiyya gizee rakkatan warraan an bira dalagu kana bira dhufanii gargaarsa irra barbaadanii warriin an bira jiru kunis numa kannaniif. Anis yoon deemee isaan bira maatiin kiyya kun gargaarsa hanga arkachaa jiran kana ni dhaban jedhee yoon bakka biraa deemees waaniin gargaaruu hin dandeenyeef obseetuma achuma dalagachaa ture. Osuma akkana teenyuu amata lama itti ida'ame. Amata lamaan kana keessaas numa dalagachaa jira. Yaanni jaalala barnootaa na keessaa hin baane. Rabbumaan na baasa jedhee mee gaafadhuu jedhee warraan bira jiru kana nin baradhaa yeroo naaf hayyamaa jedheen gaafadhe. Garuu maatiin kunis naaf hin hayyamne. Waaniin godhu waaniin hin qabneef cal je'eetumaan hojjechuu seene. Akkaan tahu dhabee hiree barnootaa waaniin dhabeef firraa osumaan isaan bira dalagachaa jiru. Umriin tiyya waggaa 14 gahe. Anis yaanni kiyya rakkina warra keenya kana jiru irraa furuufi namaaf ergamee namaa gattahee wanniin jiraachaa jiruuf rakkinuma isaanii kana irraa furuufi. Amma firraa murtiin tiyya warra kanaa deemee bakka biraa dalagachuu murteeffate. Dalagadhee dalagachutti hin jiru, baradhee barachutti waan hin jirreef waan na fayyaduun dalaga jedhee mana warra saniitii bahe. Achii bahee bakka biraa gizeen dhaqee mana uteelaa faa dalagachuu eegale. Jireenyi mana uteelaa sanis naaf mijaahu waan dideef maatii kiyya naaf hin gahu, na biraahu hin kutu. Anis firraa akkaan dhabee maatii kiyya kana biraa rakkatu kana garaan na obsuu dadhabee ofirraa ka'ee kara biyya Arabaa deemee dalagachuu murteesse. Amma anis waaniin gandi keessa jiru jijjiga waan taheef warri karaa Somaaleetiin biyya Arabaa deeman waan nu keessa bahanii waan deemaniif achuma taa'een warra karaa biyya Arabaa deemu jala deeme. Dirqiidha maaliin godha
je'een eegale. Amna eegalee achi booda osuma deemnuu rakkoo meeqa dhandhamee biyya Yaman dhaqe. Biyya Yaman kana keessattis osumaan hojjechaa jiruu biyya Yaman keessatti osoon hojjechaa jiruu waggaa tokko gahee bilbilaan dur beeku kan warri keenya bira jiru ka ollaa warra keenyaa bira jiru irratti dawwalee maatii biyya dubbise. Haati tiyya rakkoon isii akkuma gaafa dursan naan jedhe. Abbaan kiyya ammoo akka addunyaa irraa boqote naaf hima. Garaan na badee irraa cal je'ee imimmaan boohee akkaan darabee karoorri kiyya abbaa kiyyaa fi haadha tiyya gargaaree rakkoo tana keessaa baasa je'een biyyaa bahe. Ammoo abbaan kiyya hiree wal arguu dhabne. Achumaan haadha tiyya maallaqa xiqqaa tokko waaniin dalagadhe irraa ergeef. Achumaan dalagachaa osoo jirruu haadha tiyya osumaan achi dalagadhuu rabshaan Somaalee fi Oromoo Jijjiga keessatti kaatee biyya baqatan kara biyya isaanii Oromiyaa keessatti ol baqatan Oromoon Somaalee keessatti jiru. Haati tiyyaas baqattee kara biyya Oromiyaa keessatti ol baqatte. Anis amma gizeen Yaman keessa taahee dhagayu warra ummaatiyya ollaa jiru sanitti yoon dawwalu akkanatti kunoo biyya nu baasanii biyya biraa jirra achi yaane naan ja'an. Akkasitti qalbiin na cabxee haadha tiyya adda fagaannee turtii dheeraa booda haati tiyyaa fi intalti san wal arkanii silkii isii keessa barbaaddee silkii gaafasiisaniin naaf dawwalte. Haati tiyya yaa mucaa tiyya si yaade naan jettee garaan bal'ise. Irraa akkaan ta'u hin qabu harmee tiyya naa obsi je'een maallaqa ergeef. Achi booda dalagachuu itti fufee osumaan akkana jiru umriin tiyyaas amata 18 gahe.
Osumaan dalagachaa jiru biyya san keessatti dargaggeessi gaa'ilaaf na gaafachuun anis waaniin manaa baheem fin beeka hin barbaadu je'een nama meeqa firra dabarse. Osumaan dalagadhee maatii kiyyaaf irraa ergee dalagachaa jiru biyya Yaman keessatti hojiin waan hedduu hin tahiniif maatii kiyyaaf waa godhuu hin dandeenye. Haadha tiyya tanaaf waa godhuufiif barbaada waaniin taheef biyya Suudi Arabiyaa akkaan deemu murteesse. Karaa Suudi Arabiyaa imala kiyya eegale. Achiin karaa Suudi Arabiyaa gizeen imale. Achiis rakkoon takka takka waan nama mudattu rakkoo sanis obseen Rabbiin na gargaaree biyya Suudii dhaqe. Biyya Suudi Arabiyaa keessa dalagaa eegalee mana Arabaa gizeen hojjechaa jiru haadha tiyya gargaaruu fedhe. Achumaa hin silkii gaafa kaan irra dawwaluu sanirratti dawwale. Akkana jeen gaafadhe haati tiyya si bira jirti je'een gaafadhe. Amma na biran jirtu biraan sii geessa naan jettee guyyaa 2 booda dawwali naan jette. Anis yaada waan na jiruuf guyyaa 2 eeggadheetumaan dawwale. Haadha tiyya argee dhagee wal agarree akkasitti maallaqa ergeef. Achi booda anis dalagachuu itti fufee dalagachaa osumaan jiru dhiirti Oromoo biyya sanitti gaa'ilaaf na gaggaafa. Anis kaayyoo tiyya waan taheef dida. Kaayyoo kiyya hanqaan bakkaan gahuu je'eetiin dalagachuu itti fufe. Achi booda osumaan dalaguu waggaa takka bira kutee waggaa 2 dhiyaate. Ammas haadha tiyya irra dawwalee gizeen gaafadhu haati tiyya aafiramte naan jedhan. Qalbiin na cabde ammas. Ana haadha too ganaan rakkoo san keessaa baasa je'ee Arabaaf dalagaa jiru rakkoo gubbatti rakkoon ida'amtee fi haati tiyya na duubaa boqotte. Je'eetumaan akkaan tahu dhabee garaan nama daahee kaayyoon kiyya na arkaa
cabe. Jireenya koo gaa'ila meeqa didee fadhii lubbuutiyyaa irra ejjadhee maatii kiyya rakkoo keessaa hin baasa je'ee biyyaa bahe san hunda osoon hin guuttatin qaratti na jalaa hafe.